Yoo shama kam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadhaan nageenyi keessan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'as akkuma baramee qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'as waliigalteen daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee irratti waca finxaaleeyyii keessaa fi alaa jetti. Hordoftoota keenya yaada keenya hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Finfinneen dachee Oromooti. Handhuura Oromiyaa fi giddugaleessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Qe'ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Sooraa Loomee, Galatee Asheetee, Haxaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaa fa'i. Finfinnee yeroo teessoo mootii Minilik taatee tajaajiluu eegalte irraa kaasee hanga har'aatti qonnaan bultoota Oromoo nyaachaa, buqqisaa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromummaa dhabamsiisaa sadarkaa ammarra jirtu irra akka geesse beekamaadha. Kufaatii dargii booda chaartarii yeroo caamsaa bara 1983 hanga 1987 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti tumameen magaalaan Finfinnee akka naannoo of dandeesse tokkootti naannoo 14 jedhamtee akka of bulchitu labsamee ture. Waggoota afuriif magaalaa Finfinnee naannoo taatee bulaa turte. Finfinnee yeroo akka naannoo of dandeessetti bulaa turtetti labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sabbata, Galaanii fi kan kana fakkaatan walakkaa isaaniitti akka bal'attummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin osoo hin mari'atiin seera baafatte. Bara 1987 heerri mootummaa Federaala Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa tumame. Heerri mootummaa biyya keenyaa kun waa'ee magaalaa Finfinnee dhimmootni gurguddoon sadi akka jijjiiraman ifatti tume. Inni tokkoffaan Finfinneen mirga naannoo ta'uu dhabdee sadarkaa bulchiinsa magaalaatti akka ijaaramtu tume. Dhimmi lammaffaan walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee jaarraa tokko oliif adda citee ture deebisee walitti hidhe. Yeroo ce'umsaa Oromiyaa fi Finfinneen akka naannoo fi naannootti walitti dhufeenya qabaachaa turan. Heerri mootummaa kun tumamuu booda Finfinneen akka qaama Oromiyaa taatee fi Oromiyaanis mirga addaa Finfinnee irraa akka qabdu ifatti kaa'e. Dhimmi sadaffaan Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa waan taateef akkasumas mirga ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoota magaalattii keessa jiraatan eeguuf jecha akka naannolee mirga hiree ofii murteeffachuu osoo hin taane mirga of bulchuu qofaa akka qabaattu ifatti tume. Heerri mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee gidduutti yeroo dheeraadhaaf adda citee ture jijjiire. Finfinneen erga uumamtee kaaftee kan Oromoo waliin adda cittee turte akka qaama Oromoo taatu murteesse. Finfinneen kan Oromoo ta'uu mirkaneesse. Heerri mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa bara 1987 bahe Finfinneen mirga ofiin of bulchuu malee mirga hiree ofii murteeffachuu akka hin qabne dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee labsiidhaan akka bahu ibsuudhaan seerota duraan turan labsii daangaa magaalattii bara 1986 baafatte dabalatee diigee jira. Kanaafuu labsiin daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee kan bara 1986 bahe uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa kan hin hirmaachisne waan ta'eef safartuu kamiiniyyuu fudhatama hin qabu. Akka heerri mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa bara 1987 baheen dhimmi daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa gidduu jiru kan murtaa'u fedhii uummata Oromoo daangaarra jiraatu fedhii mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qofaa akka ta'e waan kaa'uuf qaamoleen kun sadan walitti dhufanii mari'atanii waan uummata Oromoo fayyadu murteessanii ibsa waloo baasanii jiru. Kanarraa kan hafe dhimmi kun qaama biraa kan hin ilaallanne ta'uu isaa beekamuu qaba. Dhimma kana irratti murni durumaanuu fayyadamummaa uummata Oromoo hin feenee fi qonnaan bulaa godina addaa naannoo Finfinnee buqqisaa fi buqqisiisaa ture ammas harka wayyaa jalaatiin diinota Oromoo waliin walqindeessuun murteen kun akka fudhatama hin arganne gochuuf ololaa jiru. Murtee kana irraa qonnaan bulaan Oromoo fi uummanni naannoo Finfinneef faayidaawwan hedduu akka argatu ni beekama. Fakkeenyaaf ijaarsi bu'uuraalee misoomaa fi piroojeektotaa harkifachuu akkasumas maatiin ijoollee isaanii mana barumsaa fagoo jiranitti erguuf dirqamuu himameera. Hunda caala garuu saamicha lafaa fi hojiiwwan seeraan alaa kaan to'achuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf rakkisaa ta'aa tureera. Kanarraa kan darbe rakkinichi rakkina siyaasaafis uummata saaxilee tureera. Kanaaf waliigalteen kun rakkoowwan turan hunda hambisee faayidaa uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatu mirkaneessa jedhamee kan dubbatamuuf. Kun osoo kanaan jiruu waliigalteen kun akka bu'aa qabu osoo beekamee jiruu finxaaleeyyiin gama lamaan murtee kana duubatti deebisuuf faayidaa uummata Oromoo fuuldura dhaabbachuuf halkanii fi guyyaa dhama'aa jiru. Finxaaleeyyiin sabaan Oromoo hin taanes isaan maqaan Oromoon ijaaramanis sochii isaanii diina waliin nu irratti duulaa jiru. Miidiyaaleen kan akka
360 yookiin 360 isaat OMN kanneen birootiin Oromoo irratti duulaa jiru. Fuula Feesbuukii isaaniitiinis nutti duulaa jiru. Kan ormaa illee homaa miti. Kan nama ajaa'ibsiisu Oromoo ta'anii warra faayidaa uummata Oromoo fuuldura dhaabbatanidha. Kaayyoon ololtootaa kun diinota keenyaaf hojjetanii uummata Oromoo garbummaa duratti deebisuudha waan ta'eef uummanni Oromoo kana beekee qaamolee dhimma waliigaltee daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti olola sobaa ololaniif madda galii godhachuudhaaf socho'an kana irratti araarama malee qabsaa'uu qaba. Jara dhimma kana odeessan saaxiluu qaba. Jarri kun Oromoo fakkaatanii Oromoo miidhuuf hojjechaa jiru. Faallaa faayidaa uummata Oromoos dhaabbatanii jiru. Kanaaf isinitti beekneerra gochaa yaraa hojjechuu fi olola sobaa ololaa jirtanii jechuun fuuldura dhaabbachuun quuqama lammiilee keenyaaf qabnu yaa ibsinuun ergaa keenya. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya.